Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNR bakka jirtanitti qilleensa irra bolalee nageenyi keenya isin haa qaqqabu jenna. Amma oduu ammee qabnam. Helikoophtar pirezidentii Iraan qabattee balaa qilleensaatiin kuftee caccabdeerti. Hanga ammaatittis pirezidentiin fi jilli isaanii bakka jiran hin beekamu. Oduu ittaan sun isinii dhiyeessaa. Ani olii isiniin turu Taaddasa Lammaati nooliin tura. Barbaachi helikoophtara pirezidentii Iraan qabattee kuftee caccabe itti fufee jira. Hojjettoonni lubbuu baraarsan helikoophtara pirezidentii Iraan Ibrahim Rasii fi qondaaltota gara biraa qabattee kuftee caccabuun himuun barbaacha bobba'an sadii bakka qaqqaban dhabamuu isaanii dubbii himaan dhaabbata addeecha diimaa himanii. Hojjettoonni lubbuu barbaachaa yookiin baraarsaa bakka buuteen isaanii dhabaman kuniin tarii bakka helikoophtarin kun itti kufee caccabee dhiyaachuu akka hin oolle dabaluun dubbataniiru. Sababni haalli qilleensaa roobaa cimaa waliin garmalee akka qabbanaa ta'e eeggamuuf opereeshiniin barbaachisaan akka harkifachiisu himanii. Helikoophtarin pirezidentii Iraanii fi qondaaltonni olaanoo biyyattii gara biraa baattee deemta turte kun kan caccabdee turte miidiyaan garaagaraatillee gabaasee jira. Akka CNN, Al Jazeera, Agence France fi CNBC gabaasee jira. Helikoophtarin pirezidentii Iraan Ibrahim Rasiin ittiin imalaa turan kuni har'a waaree booda daangaa Azerbaijanitti kuftee kan caccabde. Ibrahim Rasiin qondaaltota biyyoota olaanoo biroo waliin hidha naannoo daangaa Azerbaijanitti argamu eebbisiisuuf garasitti deemanii turan jedhama. Pirezidentiin Ibrahim Rasiin qofa osoo hin ta'in ministeerri dhimma alaa biyyattii qondaaltonni biroos waliin turan. Akka gabaasa miidiyaa biyya keessatti pireezidant Raisiin daangaa Azerbaijaan irratti hidha lama Qaazii Qaalasii fi Kadraafiin jedhaman erga eebbisaniin booda gara magaalaa kibba lixaa Iraanitti argamtu Tabraaz osoo deebi'aa jiran balaan kun mudate. Bakka helikoophtarin kun itti kufe bira ga'uuf haalli qilleensaa hedduu rakkisaadha jedhan. Akka gabaasa dhaabbata oduu Faars jedhamutti iddoo balaan kun itti mudate bira ga'uun waan mudate addaan baasuun rakkoo ta'eera. Iddoo gaarrenii fi bosona itti yabbatuun guutame yookiin bakka helikoophtarin kun itti kufe. Kanarraa arguu fi meetira 5 itti dhiyaachuun qaba jedhan oduu himaan kuni. Bakkichi kaaba Tabraaz irraa kiiloomeetira 50 fagaata. Tabraaz bakka bu'uudhaan miseensa paarlaamaa Iraan kan ta'an Ahmad Albargiziin gaazexeessota akka himanitti lubbuu baraartonni hammallee kallattii helikoophtarri pirezidentii qabattee turte irratti argamtu sirriitti addaan baasuu hin dandeenye. Akka miseensi paarlaamaa kun jedhanitti ministeerri dhimma alaa biyyattii Hussein Abdurrahaanis helikoophtara kana keessa turan. Helikoophtarin lameen kanneen helikoophtara kufte waliin turan immoo nagaan qubataniira jedhan qondaalli kun. Ministeerri dhimma alaa Iraan hojjettoonni lubbuu baraaran akka helikoophtarri kun itti kufe qaqqabuuf yaalaa jiru jechuudhaan garuu haalli qilleensaa hammas rakkisaa ta'uu isaanii ibsaniira. Waa'ee duree isaanii amma immoo pirezidentii Iraan kan ta'an mee qabxiilee muraasaa dubbannu. Ibrahim Rasiin bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaa pirezidentii Iraan ta'uudhaan filataman. Garee dureewwan amantii biyyattii keessatti dhiibbaa guddaa uumanii danda'anii turani. Namni siyaasa umurii waggaa 63 kun wayita Teeraan keessatti abbaa alangaa ta'anii waggaa 25 ture. Bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaa immoo abbaa alangaa waliigalaa Iraan ta'uudhaan muudaman. Bara 2017 yeroo jalqabaatiif wayita filannoo irratti hirmaatan lammaffaan xumuran. Pirezidentii duraanii Ayatollah Khamenei bara 2019 aangoo biyyattii keessatti olaanoo ta'e duree mana murtii biyyattii gochuun muudan. Ibrahim Rasiin hoogganaa isaan dura turan Ayatollah Khamenei akka bakka bu'an ni beekama ture. Nama siyaasa gameessa dhageettii guddaa qaban ta'uu isaanii guyyaa tokko akkuma Ayatollah hoogganaa olaanaa biyyattii akka ta'uun uummanni Iraan irraa abdii guddaan eeggamaa ture. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM hamma immoo oduun amma nu qaqqabeen immoo helikoophtarin caccabdee argamtee jirti. Garuu pirezidaantii fi jilli isaanii bakka buuteen isaanii hammallee hin argamne. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa wanta irra ga'ame yeroo yeroodhaan jala jalaan isinii gabaasna hammasittuu nagaan tura.
Fayyaa ta'a.